Olompikii Paaris Atileetiksii fageenya meetira 10,000tiin kaleessa Jooshuwaa Cheptegei riikaardii waggoota 16 Qananiisaa Baqqalaatiin qoomeetiin ture fooyyessuudhaan shaampiyoonii ta'e. Jooshuwaa Cheptegei miirnatti dhaga'ame ibsuu hin danda'u amma abjuun koo dhugoomee jira jedhe. Atileetiin Itoophiyaa Barhiyuu Aragaawi immoo sadarkaa lammaffaa bahuudhaan meedaaliyaa jalqabaa Itoophiyaadhaaf argamsee jira. Guutuun sabbaa Alamaayyootiin akka tanutti qindaa'eera. Medalist in the last 8 games. Which of these great men is going to make history tonight? Piyoonii ta'uudha fageenyi meetirii 10,000 dorgommii addaati kan jedhe atileetii lammii Uganda Jooshuwaa Cheptegei. Cheptegei akkuma dorgommicha dura yaada kenneen kaleessa meetira 10,000 osoo rakkatiin injifachuun fageenyicha. Atileetonni Itoophiyaa yoomiif qajeelcha Salamoon Bargaa fi Barhiyuu Aragaawi marsaawwan hedduu dursuu fi saffisiisuun Cheptegei dadhabsiisuuf yaaliin godhan hin milkoofne. Cheptegei kaleessa meedaaliyaa warqii qofa osoo hin taane riikaardii Olompikii waggoota 16 darban gooticha tiraakii Qananiisaa Baqqalaan qabamee tures fooyyessuun Paarisitti injifannoo dachaa galmeessise. Daqiiqaa 26 sekoondii 43 fi maayikiroo sekondii 14 riikaardii Qananiisaa fooyyesse. Jooshuwaa Cheptegei osoo gara atileetiksii hin seeniin dura gooticha tiraakii Qananiisaa Baqqalaa ilaala akka guddatee fi isa fakkeenyummaa godhachuun atileetiksii akka eegalee dubbate. Qananiisaan bara 2004 Olompikii Ateensi fi bara 2008 Beejingitti meedaaliyaa warqii 3 fi meetii 1 Itoophiyaaf yeroo argamsiisu ilaaleera. Anis akka isaa ta'uu akkan barbaadu ofitti himuun guyyaa tokko shaampiyoonii Olompikii ta'uun fedhii fi abjuu koo ture. Abjuun koo dhugoomeera jedhe Jooshuwaa Cheptegei. Itti dabaluunis miira natti dhagahame ibsachuu hin danda'u. Olompikiin injifannoo kana yeroo dheeraaf barbaadaan ture. Olompikii Tookiyoo darbeen fageenya meetira 10,000 sadarkaa lammaffaa bahuu kootti gaddeen ture. Kaleessa garuu injifachuu kootti gammadeera. Kanaafis abjuu koo ijoollummaa jiraachaan jira jedhe shaampiyooniin Olompikii fi shaampiyooniin addunyaa Cheptegei. Fageenya meetira 10,000 Jooshuwaa Cheptegei yeroo tokkotti riikaardii Olompikii fi riikaardii addunyaa harkatti galfachuunis Qananiisaa Baqqalaan booda atileetii jalqabaa ta'uun galmaa'e. Cheptegei tapha Olompikiin kan kaleessaa waliin fageenya meetira 10,000 fi 5,000 meedaaliyaa warqii Ugaandaaf argamsiisuun atileetii jalqabaa ta'e. Barhiyuu Aragaawiin dorgommichi xumuramuuf meetirri 100 osoo hin eeggamiin humna qabu hunda fayyadamuun sadarkaa lammaffaa bahuun meedaaliyaa jalqabaa Olompikii Paarisiin Itoophiyaaf argamsiise. Barhiyuun dorgommicha xumuruuf daqiiqaa 26 sekoondii 43 fi maayikiroo sekondii 44 itti fudhate. Seenaa waltajjii kanaan meedaaliyaa meetii 4ffaa Itoophiyaan dhiirotaan argatte ta'uun galmaa'e. Atileetiin Ameerikaa Giraantii fi sa'aatii fooyyee mataa isaa bara kanaa fiiguun sadaffaa bahuun meedaaliyaa naasa badhaafame. Atileetonni Itoophiyaa yoomiif qajeelchaan sadarkaa 6ffaa shaampiyooniin Olompikii Tookiyoo Salamoon Bargaa nammoo 7ffaan dorgommicha xumuraniiru. Fageenya kanaan atileetonni sadarkaa 1ffaa hanga 13ffaa ba'an hunduu riikaardii Qananiisaa Baqqalaa waggoota 16 ture irraa sa'aatii fooyyee kaleessa galmeessisaniiru. Tried to burn everybody up. The fastest 10,000 in the history. And he Dorgommii gulaalli meetira 5,000 dubartootaatiin Gudaaf Tsaggaay, Ijjigaayyoo Taayyee fi Madiinaa isaa xumuraaf darbanii jiru. Olompikii Paaris gulaalli fageenya meetira 5,000 dubartootaatiin atileetonni Itoophiyaa hirmaatan sadanuu xumuraaf darbanii jiru. Ramaddii jalqabaatiin kan hirmaatan Gudaaf Tsaggaay fi Ijjigaayyoo Taayyee wal duraa duubaan sadarkaa 5ffaa fi 6ffaa qabachuudhaan darbanii. Ramaddii kanarraa lammii Keeniyaa Feez Kipyeegoo sadarkaa 1ffaatiin yoo dabartu lammii Neezerlaandis Siifan Hasan immoo sadarkaa 2ffaan xumurte. Ramaddii lammaffaa irratti kan hirmaatte atileetiin Itoophiyaa Madiinaa isaa immoo sadarkaa lammaffaa bahuun xumuraaf yoo geessu lammiin Keeniyaa Beatrice Chebet immoo sadarkaa 1ffaa qabachuudhaan dabartee jirti. Dorgommiin xumuraa fageenya meetira 5,000 dubartootaa wixata galgala sa'aatii 4 fi daqiiqaa 10 irraa eegaluudhaan dorgomama. Gulaalli meetira 800 dubartootaatiin Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaatan atileetonni 3 Tsiggee Dhugumaa fi Warqinesh Mallasaa walakkaa xumuraatti darbanii jiru. Ramaddii tokkoffaatiin kan hirmaatte Habtaam Alamuu sadarkaa 7ffaa bahuudhaan darbuu baattus ramaddii 5ffaarraa Tsiggee Dhugumaa akkasumallee ramaddii 3ffaarraa immoo Warqinesh Mallasaa sadarkaa 1ffaa bahuudhaan xumuraaf darbanii jiru. Gulaalli meetira 1,500 dhiirotaatiin Ermiyaas Girmaa fi Saamu'eel Tafarraa walakkaa xumuraatiif yoo darban Abdiisaa Fayyisaa immoo hin milkoofne.